Kanaadaa, 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 Kanaadaa. Kanaadaa, 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 Kanaadaa. Otoo isin ta'ee akkam gootu Kanaadaa deemtanii hojjettuu nama Itoophiyaa ta'uudha moo biyya haraabaa jiraattanii mana haraabaa keessa hojjechuu isiniif wayya. Nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii kan nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis nagaa akka taatan abdiin qaba isiniin jedha. Baga nagaa keessan taatanii obboloota koo gaaffii waan ta'e si gaafachuudhaaf hin dhufee wanta ofii keessanii gochuu dandeessan bichaa yaada naaf kennaa jechaadha. Nama wayiitu dhufee na dubbisaa ture ammallee na dubbisaa jira jechaadha. Namni kun immoo nama amantaa kiyya keessatti maatiidhaanii gara Kanaadaa jiru jechaadha. Gara Kanaadaa jiru nama barbaadu jechaadha. Hojjettuu barbaadu hojjettuu isaanii ishiin dura gara biyyaa galte jechaadha. Gara biyyaa galte sana booddee nama jechaadha viizaa hojjisiisanii fudhachuu barbaadu jechaadha gara Kanaadaa gara ofii isaaniitti jechaadha. Ani immoo kanan jiraadhu biyya haraabaa keessa jechaadha. Hundi keessaniyyuu hin beektu mana namaa hojjechuun manuma namaa hojjechuudha. Kanaadaan immoo yeroo ammaa kanatti ho'aadha waan ta'eef namni baay'een illee carraa biyya sana deemuu barbaadaniyyuu firoosesii isaa baay'ee cimaadha jechaadha. Namni hundi argatee deemuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf carraa kanatti fayyadamee jechaadha. Biyya Kanaadaa deemee jechaadha. Biyya Kanaadaa deemee hojjettuu nama Itoophiyaa ta'uudha moo biyyuma haraabaa kana keessatti waraabootatiif hojjechuu naaf wayya. Naaf filadhaa isiniin jedha. Ani garuu akka kootitti jechaadha. Ani dhugaa waaqayyoo jechaadha. Mana nama Itoophiyaa hojjettuu Itoophiyaa ta'u baay'ee tokko hin jibbachaadha. Araboota naa wayya jechaadha. Sababni isaayyuu Itoophiyaan araboonni amma ijoollee keenya hin cunqursuu, hin ajjeesuu, hin qaluu, maal godhuu, maal jennamiti hin gatu jennamiti. Itoophiyaan keenya immoo harka lama isaan deebi'u jechaadha. Dhugaa rabbi keessumaa kaan isa ta'u jechaadha. Manuma madaamii keessa gizee hojjetan ijoolleen keenya lama ta'anii mana tokkicha yoo galaniyyuu wal hin danda'anii wal dadhabuu wal jala deebi'aniiti madaamitti wal ammeessanii ofiidha gaarii of godhanii ishii takkitti immoo amtuu itti godhu jechaadha. Akkasitti yeroo baay'ee goluma namaa keessatti iyyuu waliin ta'an jechaadha. Darbees immoo biyyuma haraabaa kana keessatti hojjettoota turanii to'i biyya sana keessa baay'ee turanii booddee waraqaa biyya sanaa jechaadha yookiis immoo viizaa firii isa waraqaa firii sana hojjisiifatanii warratanii hojii dhuunfaa isaanii yookiis immoo hoteela isaa ta'u wanta tokko baqa hojii dhuunfaa isaanii banatanii namoota jechaadha kan isaanii ijoollee hojjettuu fudhate jechaadha. Ijoollee biyya keenya isaa ta'u garuma kamiyyuu haa ta'u ilaalchi isaan qabaniif cunqursaan isaan cunqursan jechaadha. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti illee nan argaa wanti isaan godhanii adda jechaadha. Akka nama mana namaa keessa hojjetee hin beekne baqa inna'aniif illee jechaadha. Naasuu baqa rifaatillee hin qabaniifi nama baqa mana namaa keessa hojjetee hin beekne tokko godhu jechaadha. Kanaaf hojjettuu yookiis immoo sararatanyaa Itoophiyaadhaaf nama Itoophiyaatiif ta'uu jechuurraa ani akka kootitti jara kana bira waggaa 10 taa'uu naa wayya isaan sana bira waggaa 2 taa'urra jechaadha. Naa kana isiniin jedha odoo isin ta'e maal gootu Kanaadaa deemtu moo manuma madaamii keessa biyya haraabaa hojjettu moo isa kamimee filadhaa maal jedhu namicha kanaan na gaafachaa jira waan ta'eef nan beekammoo nama saawudoo isinitti himee namni wallaaliyyuu hin jiru jechaadha. Warra amantaa kootis ta'e warra kaanis ta'e nama beekamaadha jechaadha. Naa kana isiniin jedha obboloota koo gaaffii kana naaf deebisaadha. Isiniin jedha yeroo baay'ee argitaniirtu yoo ta'e Itoophiyaa keessatti hojjettoota isaanii wanta isaan godhan jechaadha. Kophaatti akka namni arginetti illee hidhanii yeroo isaan qoreedhaan garafanii hidhanna. Mucayyoo tokko dhiyoo kana yaadattu mucayyoo kophaatti hiitee dhoksitee achi qoreedhaan reebaa turtee poolisiin illee akkuma carraa poolisii miti namicha ibsaa laalutu akka tasaa argee inni poolisii itti waame poolisiin immoo achi baasee ishiillee haadha manaa sana hin hidhee waan akkasiin dhaga'e hojjettuu sana immoo argine irraa hundumti keenya iyyuu dhaqni ishii buurratee kukkutanii jechaadha. Ollaanii kanarratti na baay'ee ulfaata isiniin jedha. Itoophiyaa bira hojjechuun ani garuu dhugaa rabbii dhagaa baachuun wayya Itoophiyaadhaaf sararatanyaa ta'ee jiraachuurra isin immoo maal jettu isiniin jedhamee Kanaadaa deemii warri jettanii natti himaa isiniin jedha. Kanaadaas deemanii baduun jira baduufa asitti iyyuu baduun sodaadha.
Isti waan jettan natti himaa isinin jedha obboloota koo yaada keessanii isinin eega waan jettan.